Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota Zeenuu hunda keessan wagga rabbiin isaatii kanaan isin gahe innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Balaa kaleessaa biyya Paakistaan jedhamu keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa buuse balaa rooba hamaa jechuudha. Nama yoo gad xiqqaate jechuudha 1,300 tuyyuu balaa kanaan akiramee gara ganda akiraa deeme jechuudha. Subhaanallah subhaanallah mani mulkul yoom jedha rabbiin kenna. Subhaanallah mee eenyuree guyyaa har'aa mootummaan ta'ee nuti ree jedha balaa wayii buuse rabbi subhaanahu wa ta'ala. Guyyaa akkasiisan rabbiin nutti hin fidini. Mee ilaala obboleeyyanti. Namni hin hafne jechuudha. Subhaanallah bishaan hamaa jechuudha. Achi keessatti roobeen nama hedduutuyyuu balaa kanaan saaxilame jechuudha. Subhaanallah rabbiin rahmata isaaniif haa godhu obboleeyyan kenna. Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Wallaahi laziimii Paakistaaniin beektan hundi isaaniitu muslima jechuudha. Akka takka yoo taate malee rabbi rahmata isaanii haa godhu. Jannata rabbi isaan haa gammachiisu warra akiraa deeman. Wallaahi laziim hedduu tokko nama gaddisiisa. Balaa kana obboleeyyan tiyya Paakistaan kana keessatti yeroo baay'ee deddeebi'ee balaan akkanaa kun mudate. Biyya keenyatti illee naannoo tokkotti bishaan akkanaa kun deddeebi'ee mudatee jira jechuudha. Kanaaf fooqii gurguddaa kana lafaan dhadha'ee rabbiin obboleeyyan tiyya guyyaan guddaan sun as deemaa jiru. Rabbumaan najaa nu haa baasu. Guyyaan qiyaamaa guyyaan subhaanallah namuu nafsii jedhu. Guyyaa argitanii namuu lubbuu tiyya jedhu. Lubbuu tiyya malee maaltu na baasa jedhu. Ka haati ilmatti hin hajamne, ka ilmi haadhatti hin hajamne. Mee wallaahi laziim duniyaa kanarratti obboleeyyan tiyya haati jechuudha. Ilma ofii abada wajjin qilee buuti. Garuu guyyaa san ka garaa qabdu garaa baha jedhan. Naasurraa muddamsurraa jechuudha. Guyyaa akkanaatti kanatu nu fuuldura jira. Guyyaa qiyaamaa kanatu nu fuuldura jira obboleeyyan tiyya. Azalli gadi gortee jirti. Azalli hedduu tokko nama shashabaaba babbareedaa ijoollee shamarranii ijoollee dhiiraa babbareedduu tana biqiltuulee reef lafaa ol biqilaa jiran kana duniyaarra deemaa jira. Sanuu du'a faja'aa jechuudha. Du'a naasuu du'a nama naasiftu. Subhaanallah hedduu waan nama gaddisiisu jechuudha obboleeyyan tiyya. Kanaaf inshallah rabbiin kiyya umurii nu haa dheerisu. Akka silaa namni taa'u malu rabbi nu haa teessisu. Dhugaa rabbi hedduu namatti dhagahama jechuudha. Wallaahi balaan akkanaa kun jechuudha balaa guddaa obboleeyyan tiyya. Osoo ati fagoo yaaddu kana godhadha san godhadha duniyaa kanaaf osoo bolollu rabbiin kiyya balaa akka maleetti nutti hin fidin. Balaa akka malee rabbi nutti hin fidin. Balaa akka maleetti rabbiin kiyya nun qormaatini. Kanaafuu Umar ibn Khattab maal jedha radiyallahu anhu haasibu anfusakum qabla laa tuhaasibuun jedha. Lubbuu teessan qormaataa. Lubbuu teessan amma qoradha osoo guyyaa san rabbiin isin hin qormanne jedha. Osoo hin qormaatamne isin dura lubbuu teessan qormaataa jedha. Kanaafuu lubbuu teennaa amma haa qormaannu. Eessa jirra? Maalirra jirra? Maal hojjetaa jirra? Maali garam deemaa jirra? Hojiin keenya maali? Maalirra jirra jennee lubbuu keenya haa qormaannu. Nafsiyaa teenya haa qormaannu. Wallaahi ammallee ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam zabana boodaa kana keessatti zabana akiraa kana keessatti namni diina ofii qabatee irratti jajjabaate akka nama barbadaa ibidda harkaan qabateeti jedha. Maaliifuu zabana kana keessa ni hammaata diinii qabachuun jechuudha. Ni ulfaata. Kanaafuu yeroo akkatti ulfaatu yeroo akkatti namni hooma arge haasa'u hooma arge dubbatu badima fedhirrallee kaa rabbi ofii hin sodaanne yeroo kana keessatti ati diinii kan kee yoo qabatte hedduu najaa baatee jirta jechuudha. Najaa baatee jirta ibidda harkaan akka nama ibidda harkaan qabateeti jechuudha. Odoo inni ulfaatu qabatte bara osoo inni ulfaatu rabbiif jecha qabatte waan taateef rabbiin fuulduratti si milkeessa jechuudha. Kanaaf duniyaan waan agartii tanaati haa jabaannu isin jechuu barbaada obboleeyyan tiyya. Mee wallaahi amma viidiyoo kana yoo argu hedduu tokko natti dhagahama jechuudha. Wallaahi akka malee natti dhagahama. Subhaanallah balaa akka malee rabbiin namarraa haa qabu.
balaa hin taane rabbiin namarraa haa qabu. Waan akka malee rabbiin namatti hin fidini. Kuni qormaata obboleeyyan tiyya qormaata. Mallattoon qiyaamaa hundi bara subhaanallah ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam naa'imi jennaan kitaaba arba'inaa keessatti qiyaamaa yoomi naa'imi jennaan ani sii gaafata ta'e irra hin beeku jedhan jechuudha. Jennaaniin mallattoo isii naa'imi jedhe. Mallattoo isii argite qullaa dubartiin qullaa yaa'uu mana ijaarsa keessatti argitee kaa'u wal dorgomuu amma dorgommii sanarra jira. Warri argitee re'ee eegan tiisee re'eedha. Warri luka qullaa warri qaama qullaa jechuudha. Warri uffata ciccitaa diratan jechuudha. Qullaa osoo hin taane warri akkasii sun hiyyoolee akkasiisantu maal hojjetan obboleeyyan tiyya. Yataxaawaluuna fil bunyaani jedhan subhaanallah wal dorgoman jedhan ijaarsa manaa keessatti wal dorgoman. Wallaahi kana kuni mallattoo qiyaamati jechuudha. Yoo kun fooqii ijaaru sunis fooqii jammara. Yoo kun ellii mara kun sunis ellii mara. Yoo kun homaa sun dalagu sunis waliin morka bar dorgommii. Wallaahi kuni waan biraa isinitti fakkaatin kun mallattoo qiyaamaati. Kana obboleeyyan tiyya ammallee dubartiin baay'achuu lolli heddummaachuu obboleeyyan tiyya kuni mallattoo qiyaamaa irraa jechuudha. Mallattoo qiyaamaa gugurda amma fakkeenyaaf mallattoon hundi xumurameyyuu wanni hafee hin jiru jechuudha. Eegas qiyaamaan dhaabata. Bar rabbiin qiyaamaa nurratti hin dhaabin. Wallaahi rabbi qiyaamaa nurratti hin dhaabin. Hedduu ulfaata rabbiin qiyaamaa nurratti hin dhaabin. Rabbi umurii nu haa dheeressu. Uummata keenyallee rabbi nu haa qajeelchu. Uummanni wal hasaduun badii walirratti dalaguun siirii walirratti dalaguun hizdii walitti godhuun boolla wal jalatti qotuun wal jibbuun kuni mallattoo qiyaamaa irraa akira jechuudha. Nama maatii godhatte kanarratti si dadhaba namni maatii godhatte irratti si dadhaba. Kanaaf rabbiin kenna homa keetti irratti yoo si dadhabu beekun hizdii akkami obboleeyyanti hizdii daangaa dabartu. Wallaahi ta daangaa dabarti jechuudha bara. Kanaafi namni yoo ati xiqquma ishee waa godhatte sin dubbisu bara sin dubbisu waan sin dubbisu hin beektu. Garuu inni hizdiif si dubbisuu dide jechuudha. Ati immoo si ajaa'iba. Si nama kana maal godhe jette waan goote soixa jechuudha. Waan goote soixa. Ganaa si nama kanaan ani waa jedheeni na duuba waa dhagahe maa akka duraanii miti narraa jijjiirame jettee hagaati sammuu hodhokkositu takka taata. Garuu inni jiraachuu kee hin fedhu bal'ifachuu kee hin fedhu. Kanaafi waan akkanaa kanatu jira obboleeyyan tiyya. Wallaahi hizdillee namatti hin godhina. Wallaahi hizdiin urata harreeti jedhan. Uranni harree kun achuma argiteetti isiifni nyaatee ofuma harreen tuni waan himan ofirraa dhayaa oolti. Akkuma san hin fayyu yeroo hunda jechuudha. Kanaafi achumaa gubata namni hizdii godhu. Ka hin mootu jireenya gaarii keessa jiru sun biraa tara. Oluma deema inni jechuudha. Rabbitu isa ol oofu. Ka hasadummaa homallee hin seenu oduu achuma garaan isa ciniinuu qabrii jala gala jechuudha. Maal isaa godha? Faayidaan isaa hin jiru. Waan namni godhatetti gammadu, waan namni argitee ka wallaahi argatetti gammaduufi. Wallaahi baarakallaahu fiik jechuuni. Rabbi barakaa keessa si haa kaa'u jedhanii du'aa godhuufi. Nullee rabbi nu haa kennu jedhanii du'aa godhachuudha. Wallaahi hizdiin barumsa keessatti hizdii, qabeenya keessatti hizdii, beekumsa keessatti hizdii, namni yoo si jaalate hizdii. La hawla wala quwwata illa billah. Jarana wallaahi akka ustaaziin kenna baanu ustaaz Sheena Warbaanan rabbiin isaan irraa jaalatu Itoophiyaa keessatti illaa man rahimahullahu jedha. Nama rabbi rahmata godheef malee akka jirutti